يا ربي ناصرك نوران فقيسني أمري وانجباتي نورتني سني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفون أكم جرتو كون قبي أدوف أديف فنو مدد دقاتي أنغا تمورا سغنتا كينياتين ولين تران أفر كينيا أني كان إتي ولين ترو أبو درار درسان كفوت دبي أوروبا نمي جبا سنما في أفريقيا أبن حارم سنجرو مدمان سريلانكا ريفا نموت مسلمة قبو إساتين حواس مسلمة دلن سيسن قبا فمجرا أما قلبنا عدو أوروبان مقا كولونيتين جرى لما في أفريقيا شوفتا ترانيس أوين إساني أمس أچو مجرا أردي الدنيا تربان كيسا أوروبان أردي أفريقيا سنة كولوني كيست دابسي المچو بركوبتي أصوهي قرئين وقا الراكا فتا ترون قونيانيا سينا تأجرا سرموتا إشي كيسا كنين أكا أمنتي دينادي سياسة دوتالي أفاني في كان دروس أردي أفريقيا الرتي هنددن ديتو في أتا ترون ودني سينا رغا دجدان وچوتا كنافيس مقا خاصا جدون غما لبو نموتا فتني الماما وفيتن كفل تجرتي كنيس أدنسا صبني كولوني أميات أردي أفريقيا إستين قرقن فإيه تجاجلا برجدان حيون الدنيا أوروبان هرس كولوني إن سمو إدال الدنيا تيجا إشي در أردي أفريقيا كجر تجرتي ديدي دروغبا في سامويل إيتون دكتوروتا تلالين كورونا فيروسي أفريقيا الرسي درسا يلمو قبا كان جدن فكمان دلالة جرو كانتي مال قد هدي هادي أكما جدمو تبطوني كبا ميلا سنين أفريقيا تأن كدبوتا أوروبا كيستي قرى قدا تبن ديدي دروغبا في سامويل إيتون دكتوروتا فرنساي تلالين كورونا يالون dura Afrika irratti jalqabamuu qaba jedhan ciminaan balaaleffatanii jiru. Doktoroonni Faransaay lama marii dhimma koronaa vaayirasii foddaa TV irratti taasisanii yaalii talaallii jalqabaa Afrikaatti taasifamuu qaba jedhan. Yaada isaanii kanaafis doktoroonni kunniin baay'ee qeeqamaa jiru. Akkasumas taphattoonni bebbeekamoon kubbaa miilaa Afrikaa Diidii Diroogbaa fi Saamu'eel Iitoon jabduu qeeqanii jiru. Afrikaan laaboraatoorii yaalii miti. Lammiileen Afrikaas hantuuta laaboraatoorii keessaa miti jechuudhaan Diroogbaan fuula tiwitarii isaa irratti barreessuudhaan qeeqa mormiin guutame darbatee jira. Taphataan kubbaa miilaa duraanii Saamu'eel Iitoon gamaa isaatiin doktoroonni kunniin warra nama ajjeesan jechuudhaan dubbii isaa furdisiifatee jira. Yaada doktora Kalaas gareewwan jibbaa sanyummaa mormanii duulli jabaan qunnamee jira. Marii Faransaay keessatti buufata TV guyyoota muraasa dura Dr. Jean Paul fi Dr. Kamil Lochi irratti dhiyaatan kana namoonni miidiyaalee hawaasummaa hedduu irratti waliif daddabarsuudhaan qeeqanii jiru. Doktoroonni kunniin akka jedhanitti qorannoon HIV baay'een isaa kan gaggeeffame Afrikaa keessatti ta'uu isaa irraa kan ta'e yaaliin talaallii koronaatis jalqaba Afrikaa irratti taasifamuu qaba jedhan. Yaalii kana gochuun kan qabnu Afrikaatti bakka maatiin fuula itti godhatanillee hin jirre bakka wallaansi fayyaa hin guddanne yoo argachuu dadhabnellee meeshaa ofirraa ittisuu dandeessisu bakka hin jirretti ta'uu irra jiraatu jechuudhaan gaafilee hedduu marii isaanii irratti kaasanii jiru. Akkuma qorannoon ABC lammiilee Afrikaa daldala quunnamtii irratti yaalame sanatti qorannoon keenya raawwanna jechuun tuffii fi jibba Afrikaaf qaban mirkaneessanii jiru. Yaaliiwwan kana taasifamu haala baay'ee hamaa ta'e saaxilamoo kan ta'anii fi
isaan ofirraa ittisuu akka hin dandeenye waan beeknuufi jechuun doktorri tokko dubbii isaa darbatee jira. Doktorri biraas immoo wiirtuun wallaansaa fi Inistituutii Fayyaa Faransaay irraa dhufe kaamilis sirriidha, qorannoowwan wal fakkaatan Afrikaa keessatti gaggeeffamuu qaba jechuun yaada isaa irratti cichanii jiru. Dhimmichi wal falmisiisuu ta'uu isaatiin wal qabatee Inistituutiin Fayyaa sun dogongora hiikkachuudha jedhanii jiru. Oduu wal fakkaatuun mootummaan Sri Lankaa reeffa namoota musliimaa gubuu isaatiin hawaasa musliimaa dallansiisuun gabaafamee jira. Jibbaa fi tuffiin hawaasa musliimaa qaban ammas itti fufee jira. Jallataan jira keenya diddee filas du'aa ni jaalata gaafii cunqurfamaati. Mootummaan Sri Lankaa reeffa namoota musliimaa lama kanneen sababa koronaatiin du'an sirna awwaalcha islaamaa dhoorkee gubuu yookaan sermeeshin raawwachuu isaa hordofuun dhaabbileen mirga namoomaa fi musliimonni biyyattii gochi kun mirga amantaa kan cabse jechuun dallansuu isaanii ibsatanii jiru. Maatiin namoota du'anii akka jedhanitti mootummaan reeffa firoota isaanii irratti salaatul janaazaa akka hin salaatamne dhoorkuu qofa osoo hin taane sirna awwaalcha isaaniifis akka aadaa islaamaatti akka hin raawwatne dhoorkuudhaan gubuu yookaan sermeeshin raawwachuun sirrii akka hin tahin dubbatanii jiru. Ministeerri fayyaa biyyattii kibxata darbe ibsa baaseen kampeenaa vaayirasichaa to'achuuf jecha reeffa namoota du'anii hundaan mootummaan haala addaatiin waan gubuuf sirni awwaalchaa addaa islaamaa addatti kan dura gaggeeffamaa tures hafee jira jedhe. Dhaabbileen mirga namoomaa kanneen akka Amnesty International dabalatee hooggantoonni hawaasa musliimaa biyyattii gama isaatiin qajeelfamni dhaabbata fayyaa addunyaa reeffi namoota sababa vaayirasii koronaatiin du'anii of eeggannoon akka awwaalamu kan hayyamu ta'uu ibsuun mootummaan fedhii hawaasaa ala reeffa namoota du'anii dirqiin akka hin gubne gaafatamanii jiru.